Wantoonni hojii nuun hojjennu yookaan immoo dalagaa keenya irratti dhiibbaa uuman maal isaan? Akka nuun hojii tokko hojjennee galmaan hin geenye kan gufu nuti ta'u, akka nuun hin milkoone abjuu keenya akka nuun hin jiraanne kan nu taasisu maaldhan? Yoo maal goone abjuu keenya injifachuu dandeenya? Yoo maal goone dalagaa keenya yookaan hojii keenya irratti milkaa'aa ta'uu dandeenya? Kan jedhu hanga barnoota kootiitti na faana tura. Yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo Horror Inspired warri taatan akkam naaf jirtu bakki isin jirtanitti gammachuu quuftii milkaa'inni isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan Dinaariyaati. Tole egaa mata dureen barnoota keenya har'aa dalagaa dalagnu irratti illee ta'e hojii hojjennu irratti mee maalinni dhiibbaa kan uumuu danda'an? Wantoonni hojii nuun hojjennu irratti dhiibbaa uuman maali? Maal yoo goone hojii hojjennu akka nuun success hin goone yookaan akka nuun galmaan hin geenye nu taasisan maal isaan? Hanga barnoota dhuma kootti na faana tura. Akkanuma immoo warri maatii keenya ta'in like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uun notificationin yookaan viidiyoon haaraa yoggaa hojjetamu akkasiin bira ga'u taasisuu ni dandeessu. Tole egaa barnoota keenya faana turtii gaarii isiniin jedha. Tole egaa akkuma mata duree barnoota keenyaa isiniif ibsuuf yaaletti wantoonni jireenya keenya irratti dhiibbaa uuman maal isaan? Akka nuun galmaan hin geenye kan taasisan maalinni kan jedhu inni tokkoffaarratti argamu nama dorgomuudha. Dalagaa dalagnu kamirratti iyyuu akka nuun success hin taane yookaan immoo akka nuun galmaan hin geenye akka nuun hin injifanne kan nu taasisu inni tokko nama dorgomuudha. Hojii hojjettu tokko irratti illee haa ta'u yookaan immoo wanta bobbaatee jirtu sana irratti nama dorgomta taanaan nama dorgomuuf hojjetta taanaan na haman galmaan hin geessu. Dalagaa san galmaan akka hin geenyes taasisa. Hojjettee milkaa'uu barbaadda taanaan galma galuu barbaadda taanaan na amani namati dorgomuu qabdu, namati injifachuu qabdu, namati garasitti irraa baqachuu qabdu. Ofii kee isa si keessa jiru sanadha. Si'ii kaleessaa sana dorgomuu qabda. Ati arrara teessee nama dorgomta taanaan dalagaa kamirratti yoo haa ta'u hiriyaa kee dorgomuu dandeessa, fira kee dorgomuu dandeessa, nama safara kee dorgomuu dandeessa yookaan immoo namoota adda addaa dorgomuu dandeessa galmaan sin ga'u sun garuu. Fakkeenyaaf kaleessaa wanta hojjette tokko irratti dhibbeentaa 25 namoota dorgomuutiin dabarsita taanaan na amani kufaatii keessa jirta. Namoonni yeroo baay'ee namoota dorgoman kufoodha. Namoota dorgomuun kee yeroo baay'ee wanta qabatte jirtu sanarratti wanta hojjechaa jirtu sanarratti akka ati xiyyeeffannoo hin hojjenne si taasisa. Akka ati kuftuufillee si saaxilaa jechuudha. Maaliif namoota sana yoggaa dorgomaa deemtu yaadota hamaa keessa galta. Fakkeenyaaf namoota sana jibbuu, kuffisuu, cabsuu, balleessuu, inaaffaa keessa si gashuu danda'a. Akkas jechuun immoo inaaffaan galma keerraa si dhaaba. Nama sana caaluuf ni jibbita. Nama sana caaluuf ni tattaafatta. Yeroo kana immoo kufaatii guddaa keessa galta. Namicha sanaaf muka yaabbannaan kennaa ta'uu danda'a. Siif garuu kennaa ta'uu dhiisuu danda'a. Akkati muka sana duukaa yaabbadha jettee yoo kaate isaaf kennaa ta'ee mukarraa mukatti utaaluu danda'a. Siif garuu kufaatiidha. Cabadha. Udduduuba si deebisa. Gadi si hambisaa jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Nama dorgomuurraa of haa qusannu. Milkaa'uu barbaanna taanaan. Yoo milkaa'ina hin barbaanna ta'e, yoo guddachuun barbaanna ta'e maal gochuu qabna? Nama dorgomuurraa of haa qusannu. Inni lammaffaarratti immoo dhiibbaa guddaa dalagaa keenya irratti kan uumu akka nuun galmaan hin geenye kan taasisu amma hojjechuu qabnu gadi hojjechuu jechuudha. Amma hojjechuu qabnu gadi hojjechuudha. Kun immoo kan inni irraa madda jedhee yaadu inni tokkoffaan dhibaa'ummaadha. Dhibaa'ummaan akkati wanta san hojjetti galmaan hin geenye si taasisa. Inni ittaanee argamu immoo maalinni yoo naan jettan wanta arra hojjechuu dandeenyu tokko booriif kaawwachuudha.
Osoo har'a raawwachuu dandeenyu, osoo har'a gochuu dandeenyu, osoo amma gochuu dandeenyu, qoy kana booran hojjedha. Afachuu amma kana xumuriin kana hojjedha. Kana boodammoo kana hojjedha jennee wantoota hin jirreen sammuu keenya biiz goonee akka inni qabamu taasisne hojii sanarraa dhibaa'uu jechuudha. Dhibaa'ummaan gannuu kuffiisa. Amma ilkaan irraa garnuu qabu kanadha. Mee gaaffii tokkoon sin gaafadha. Maaliif dhiboonaa? Maaliif dhiboota? Hojii hojjetu sana irratti humnaan itti galtees haa ta'u. Mee sin gaafadha gaaffii tokko. Hojii hojjetu sanatti dhiibbaa maatiitiin moo dhiibbaa hiriyootaatiin moo inaaffaatiinidha gara hojii sanatti kan seenti. Kanaan seenti taanaan dhibaa'ummaa guddaa akka dhibooftu si taasisa. Gaaffiin amma sin gaafadheef maaliif dhiboota jedhee sin gaafadheef deebiin isaa kana ta'a jedhee nan yaada. Hojii ati hojjechuu qabdu hojii eenyummaa keessa dhugaa agarsiisudha ta'uu qaba. Hojii ati hojjettu hojii ati dandeettii kee madaalu ta'uu qaba. Ati namoota dorgomuun illaa ta'u, dhiibbaa maatiitiin illaa ta'u, inaaffaatiin illaa ta'u, hojii tokko jalqabuu dandeessa. Kun garuu dhumarra dhibaa si taasisa. Hojii hojjettu tokko jaalalaan gammachuutiin kan hojjettu yoo taate bashannanaa, itti gammadaa, itti kolfaa yoo hojjette milkeessuu dandeessa. Garuu fedhii ala hojjetta taanaan dhibaa taata. Galmaan hin geessu, udduubatti kufta. Yoo nama ilaalte malee hin hojjettu. Yeroo baay'ee namoonni baay'inaan arginu kaampaaniyoota adda addaa keessa galanii baay'inaan kan isaan dhibaawotaan argina. Isaan kun gaa akka ilaalcha kootti, akka yaada kootti qarshii ilaalee dhaquu danda'a, namoota ilaalee dhaquu danda'a, hojiin nan darbiin jedhee dhaquu danda'a. Kun immoo yeroo booda dhibaa isa taasisa. Akka inni galmaan hin geenye isa taasisa. Gufuuti ta'a jechuudha. Jireenya hojjettu keessatti hin dhiboota taanaan galmaan hin geessu. Lammeeffaa inni itti aanu immoo hoyhoytaa yookaan immoo jedheetiin yoo hojii tokko hojjenne na aman galmaan ga'uu hin dandeenyu. Maaliif yeroo namoonni nutti hawwisan yookaan immoo yeroo namoonni nu jajan ni hojjenna mootiveet taanii gaafa namoota sana dhabnu immoo ni kufnaa jechuudha. Hojii irratti dhiibbaa wantoonni kun uumuu danda'u. Inni nu jalqaba irratti ilaalle namoota dorgomuudha. Inni itti aanee argamu immoo dhibaa'ummaadha. Inni sadeeffaan immoo wanta har'a gochuu dandeenyu tokko booriif keewwachuudha. Kun kufaatii hojii keessatti nu mudatudha. Kanaafuu jireenya hojii dalagdu kamuu keessatti tasuma hojii hojjettu kamuu keessatti hin dhibaayin, nama hin dorgomin, of dorgomi. Si'ii kee kaleessaa dorgomi. Yoo dorgomuu barbaadde isa si keessa jiru isa kaleessaa dorgomi. Hojii kaleessa ol jettee ol har'a hojjedhu. Na amani isa si keessaa dorgomtee innaan galmaan ni geessa waan ta'eef. Solegaa barnoota keenya guyyaa har'aarraa akkasii waa baay'ee barattaniitu abdii guddaan qaba. Hanga barnoota biraan walitti deebinuutti turtii gaariin isiniin jedha. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Turtii gaarii hanga barnoota biraan walitti deebinuutti.